Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Har'aan tana jechuudha. Har'a guyyaan qidamee ijoolleen bashannanuu malee bishaan daannuu malee jedhanii maashaallah tabaarakallah jedha. Kun uumamaan asitti qoqopheeffattee jirti jechuudha. Bishaan daakuudhaaf uffatallee kan ija godhatanillee kan bakka wanta isa bishaan daakuu fi barbaachisu hunda qopheeffatanii kun asitti jalqaba bishaan daakuun duratti qaama ofii as jalatti dhiqatuuf deemanii kun ka ofirratti ittiin daakan kanallee maashaallah tabaarakallah jechuu hin dagatina. Akkasumallee baay'een keessan ijoollee qabdaa warri jettanii meebii warri asiin kana maatii kiyyataatan hin beektan ta'a malee warri jalqabarraan hordoftanii beektanii ijoollee akka qabu maashaallah tabaarakallah jedha. Eegaa warrisitti kiyyaa iddoo kana osoo hin deemin dura laaqana qabannee deemna jennee akkana dursa hojjechaa turre akkuma argitan kan dadhabeera garuu haa ta'u ittoo lukkuu hojjechuudhaaf deema jechuudha. Salaamtallee hin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtee hordofsiin bootu hundi keessanuu akkam jirtanii fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi akkam isin jaa. Nabira bareedolla alhamdulillah akkuma argitan kana lukkuu kana maashaallah walla foon sirriitti qaba. Qarshii 2000 jechuudha qishoon birrii 50 akka sirruu bitee baay'ee guddaadha jechuudha. Garuu lukkuuni yaa waddadu malee kakuma dhibba illee kakuma dhibba afur illee jira. Dhaltuun tokko malee jirti na fakkaatin beeku kan hundumaaf lubbuun qalbiin irra nabuute ilaalee qarshii 1950 akkasiin bitee jalqaba argatanii jirtanii kan amma gisee lama sadii akkas bishaan qofaan inni amma immoo loomiif soo gidditti goonee zafazzafutti jira akkuma argartan kana jechuudha. Eegaa kallatti maan ittoo lukkuu wajjannee gisee akkana ijoollee gadiin baatan bakka nyaata isin seensanoo ta'ee nyaata qabattanii osoo deemtanii bareedaadha. Achitti immoo juusaa fi chiipsii garaagaraa osoo bittanii fi bareeda jechuudha. Maaliif bishaan yoo daakanii bahan baay'ee ni beelessa waan ta'eef achitti illee wanni bitan hin dhabamu. Garuu immoo laaqana osoo qabattanii deemtanii kun yaada kiyya an akkas yaadee ture maashaallah laalamee asitti distillee laargoo fi ajaaksii dibee jira. Akkuma argaarru kan amma shunkurtii bilchataa jira. Outfit gubbaa isinitti agarsiisuu barbaadeeti guutuu isinitti agarsiisuu osoo hin taane jechuudha. Gisee mara distii lukkuu gisee hojjedhu distii kanatti hojjedha jechuudha. Watii ittoo lukkuu kana distiin kana keessa amma baay'ee gadi fagoo jechuun guddaadha kun lukkuu lama ol sadii hunda dalaga. Gisee maraa garuu lukkuu illee takka illee taate sitti dalaga jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isaaf jedhee kan lukkuu takka dalagu ima jira gin waan hanqatu faana fakkaata distiini. Kanaaf kanuma dalagaa asitti obboleettii yaaddiqaa tureera deebiidhaan lukkuu kun akkuma argartan kana ima dhiqame lukkuu gisee baay'ee irra deebitanii walitti malee irraan bahuun faa sirri cooma qaba. Haa ta'uti haala kanaan qulleettiin keenya bilchaateeti jira kallatti maan egaa qulleettiin keenya bilchaatee lukkuu sanii foon isiisan sirriitti egaa dheetiniin qulqulleessinee itti galchina. Laaqana qabadhee deemee wanna biraamoo achitti bibbitamni bitamu guute kaadhaa'imanii yoo gabbaatan isaan wanna argan mara isin gaafata waan ta'eef jechuudha. Haga tokko anillee laaqana jechuun akka isaan haala bareedaa ta'e fayyadamanii yaadee ture. Haa ta'uti gara xumuraatti maal akka ta'e kama godhee waliin turra. Ittiin bu'aaraa shaashambaa jedha akkuma argitan kana foon lukkuu itti galchutti jira. Already wanneen bilchaatee jira jechuudha. Suugoon bilchaatutti jira. Akka borumtaati ka viidiyoo kana waraabee garuu isaan ka bashannana deeman har'a jechuudha. Viidiyoon kaleessa waraabame. Kun akkuma argitan galgala sa'aatiin kuni gisee maan jalqabne gara sa'aatii 10 akkasii jalqabne garuu garri amma gisee foon itti galchinu kana wal dhiqqaate qulleetiin sa'aatii 2 foon sa'a 3 akkas bilchaatee jira shunkurtii qulleetiin jechuudha. Eegasii immoo lukkuutti galchine ganamaa fi jechuudha yaadni kenna ijoolleen bishaan daakuu bismillah ganamallee osoo hin taga sa'aatii 12 hin baanii keessa bakki bishaan geessu inni kun dhiqoo magaalaa keessaa miti magaalaa keessi baay'ee cinqiidha. Dhiqoo kun baay'ee onni qabu gisee ho'i geessini argine cacataa baay'ee hin qabu baay'ee namatti tola firiidha. Ijoollee firiidha wanti fayyadaman garuu baay'inaan achi keessa hin jiru. Kana waan ta'eef asumatti kunoo haala kanaan maashaallah tabaarakallah laaqanaaf akka bareedatti qabadhee deema jedhee akkan dalagee ture maashaallah tabaarakallah jedha kun gara bilchaatutti deemaa jira. Kun yoo viidiyoo hojjetu deemu sagalee balbala koo jedhaa jiran jechuudha hordoftoota kiyya. Eegas yaada kaasee ittoon kun michitileetiin eelaa ta'uu danda'a ka jedhu dhiisnee akkasumatti deemutti jira. Ijoolleen afoo ba'aa jirti kun an umara deemaa jira. Kun umara deemaa jira jechuudha. Kun maashaallah tabaarakallah maamaasitti maashaallah jedhaani isinitti mul'atte miti sirri itti tolee gammadii dura abbaan fa'aa hojii deemuu danii ani baay'ee takka jibboon bakka taa'an kana wallahi laazim ijoollee hojjaa deemuu barbaadu malee isaan aga sa'a 12 mallee daakuu barbaadan ani immoo sa'aatii kana hundi hojii malee taa'uu hin barbaadu.
gizee maraa kanarratti ittiin tolu jechuudha. Yoo anatu isinirraa wanni jedha deemaa jedhanillee ittiin tolu jechuun na cinqulleen barbaadan garuu osoo hojii deeme itti tola jechuudha. Haadha giddimaan deemaa jira kun ishiitii mayyuu hin jijjiiranne yaa ishiitii jijjiiradheera uffata kan hin uffanne jechuudha. Sitti gammachuurra waa ka'e gara na dhungattee ilaaltee mana dhungattee deebitee amma itti deebite akkuma sirriitti mul'atu kana jechuudha. Hordoftota kiyyaa ijoolleen tuuwwan baateerti baajiin kun garas jirti baajii kontiraatti hafne turre isin bakka waan anaan hojii deeme fedduu gammadde gizee tokko hojii deema garuu hin turu haga dhumaa isaan hojii hin turu sa'aatii dheeraa barbaadan isaanii ani immoo nama hojii barateedha bakka an beeku amala kiyya bakka tokko bakka hojii sa'aatii dheeraa taa'u hin jaaladhu jechuudha. Akkana isin jaa hordoftota kiyyaa garuu kaadhaa kana hin gaafadhe beektanii ani baroonna biraatii fi miti ijoolleetii garuu sa'aatii dheeraa kan hunda achi taa'uu ni fadha jennaan atilleen wajjin daakta'edha ndeen akkamitti isin wajjin daaka maaliif gizee birallee bar shamarran haawwatiin kadaattuu ni arginaa naan jedhanii bakka amansiisuuf hedduu yaalanii mee bakka isinumatti haa tolu yoo hafee akkamitti maal sun dhaga'ama jechuun fedha keessaniin jennaan hin gaddinu garuu osoo nu wajjin deemte gammachuu irraa nutti dhagahama jennaan bakka jedheetumaan beekaatu malaal duubatti harkisee sa'aatii 6 akka sa'aatii 5 fo'itti manaa baane saa 6 miti saa 5 daqiiqaa 10 akkasitti manaa baane beekaatu jechuudha sa'aatiin adeemuuf eegachi kenneen booda kun akkuma argitan harkatti bishaan buskuutii uumamni xiqqoo bibbitee jira garuu maashaallah wallahi bakka biraa kaaffee seentan ammoo bishaan ummaan leetirii takkaa qarshii 50ti kaaffeetti jechuudha garuu achi wanni miti widdii miti baay'ee qaalii miti wanni nyaatamu dhugamu akka gaariitti hin jiru. haa ta'uti ani bishaan buskuutii bitee garuu keessan ilaalu uumaa basmaraa miti asitti ijoollee bakka hedduu ijoollee maamadi qofa ilaalaa zanaa jedhaa jirtu maashaallah tabaarakallaa jechuun hin dagatanii baay'een ijoollee fidu bakka hin barbaadu maaxanii ijoollee isaanii gammadanii qabatanii hojii deemuu kiyyatti hedduu gammadanii haala kanaan waan hundaa godhatanii qopheeffatanii bakka geenyatti kunuu gadi guurree kotoo ta'uu na deemnu mara uffata jijjiirataa jiran boorsaaf illee bakka gatanii booda natti iyya waan ta'eef ani kaameraamaanii ta'eetumaan sa'aatii kana hunda rabbina haa dandeessu ta'uu edha asitti bakka sa'aatii asitti amma ifadhee jira wallahi laazim ifadhee bakka jedha deemuuf illee bakka gammachuu isaanii tana guutuu godha jedheetumaan obseetuma ta'aa jira isaan bishaan akka ajaa'iba daakutti bakka daakuuf daakanii marsaa tokkoffaa deebi'anii ammallee dhiqataniitti deebi'uudhaan jechuudha ammarraa gad dhiqatanii azalatti bakka itti ofirraa dhiqanii lolaan kun ogamana jira asitti lolaatanii deebi'anii ammallee itti deebi'uudhaa jiranii durallee dhiqatanii seenanii amma immoo bakka akka harawaatti ammallee kun gargaartanii miti dura sirritti tun duraayyuu barattee jirti taangafaa tuni taantu xiqqoo sodaataa ture maashaallah garuu ammaa kanarratti maashaallah siin jedha barattee jirti. Tun immoo onni na diddee yuuka ittiin daakan kanaan barbaadu jettee akkanatti na waraabi jechaa turte bishaan kuni qaama isaan keessa jiran kun dhiqoo si dhiqqaadha ka gara ga'aan hin jiru guddaadha deebi'ee ammallee qaama isiin keessatti kun dhiqoo ni ho'a ka ga'aan immoo qorra jedhanii kanaaf dhiqqaa kana keessa seenan jalqaba jechuudha kunu deebitee ammallee wanni fudhatu deemaa jirti ka ittiin daakan kana yoo viidiyoo kanarratti gizii tokkoffaati ka itti seenaa jiran guddoon dursitee seentee dhiqattee tuni dhiqatteetti garuu inni kana fuudhaa jiran kana bakka kana qabannan ijoolleen uummata akka yaadduuf tanan dura adala isiin itti seentuun gizee tanan dura deemuun ni rifadhaa ture jechuudha isilleen baay'ee sodaatti hin deema jetti garuu achi geetti hin sodaatti dhiqqoon tun kunoo guddoon tun immoo baratte iyyuu maashaallah laalamee akka itti jaattu kanaan barbaadu jedhaa jirti gani bitamee ka'een booda bakka kunaafullee uumaa mitetti ayi godhadhu jedheeni beekaatuma akka tunillee godhattee seentuuf asitti kunoo kana qabannan daa'imman bakka haaluma salphaa ta'een baratti hin quufaniin isin jedha bakka wanni biraa uumaan barbaadan sa'aatii lamatti osoo seenan eega sa'a 12 bakka uummata akka hin iffatan jechuu barbaadeeti kun xiqqittileen akkuma argitan kanan daakutti jirti yeroo takka torbaan hin danda'amu dhugaa dubbachuuf ji'atti torbaan lamatti akkanatti yeroo isaaniif kennuun baay'ee takka gammachuu addaatti isaanii dhagahama bishaan daakummoo waan hundaan onni jedhan isaan bakka sammuun isaan sirriitti fataa jedha isinillee achuma teettanii kaayoo akka kiyyaa obsa qabaachuu baattan malee an dhugaa dubbachuuf obsan qabu sa'aatii dheeraa bakka tokko taa'u bakka kamuu haa taa'u wanna biraa miti namni iyyuu osoo naaf feeree magaalaa deemee bakka sanii haga ba'u muddamu wallahi amala kiyya maaliif akka ta'e hin beeku namni gadi ba'ee raahaa jedhaa miti ani garuu gadi ba'ee akkasitti raahaa godhachuu hin danda'u manatti ta'e malee እና baay'ee takka firii natti hin dhagahamu na cinqa bakka hojaatitti kana waan ta'eef turuu hin danda'u yoo akkana bakka magariisaa bakka gartaniin sagalee adda addaa kan haala sagalee uumamaa kanneen jechuun bakka
daawwannaa deeman hin jiru akkasoo ta'e malee magaalaa keessa gabbayee mana nyaataa seenee akkasitti bakka kana bakka hobsan qabu asitti immoo bakka dadhabee nuufiti garagalchee xiqqoo ofiin boorsa jedhee silkiillee fufuudha hilaalam sagalee waasappii immoo waan dhibaatii achitti deebisuuf illee ittiin tollee ijoollee waan jirtuuf waan hojii bishaanillee kaamaan illee jira miqoo jedhee of dagachiisaa daqiiqaa naasaabatu jedhee xiqqoo ofillee waraabaa ture jedduudhaan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa ijoollee teessan bakka nageessa laala maashaallah wallaahi osoo magaalaa ta'e bishaan kun hin mul'atu kana biraa xuraa jechuun nama san xuraa ijoollee waan baay'ee namni waan ta'eef jechuudha kun isaan lamaan agartanii kun amma bishaan kun haadha guutame jedhanii maashaallah qulqulluu isaati kaga'aan sun immoo diqqoo itti roobee jedhanii gadda guutame garuu itti roobee jedhanii kun immoo diqqoo aqaba kana tuffatanii kada kasii deemne maleedhaan kun asitti jala dabaraa turte na waraabii jecha kun laalame rifadha na gadda siin jala dabartuun akkoo itti rifadha waan achumatti haftuse isiyooma ittiin fakkaannu bartee jirti akka ajaa'ibaatti bartee diqqoon sunuu bartee jirti kun dhakas asillee amma itti kufuu edette kun itti kufaa turte gargaara bishaan gara gadii suni guddaadha ka olaanu kun diqqaadha waan gisee biraan beeku ka gara gadii sun amma sa'aatii kanatti har'a qorraadha ka olaanu kun immoo oo'aadha ka olaanu kun haaraa guutame sun immoo guyyaa sadii akkas bula jedhanii maashaallah kun qulqulluu isaati wanni isinitti tolu yoo jiraate firii bakka cinqiin hin jiru ijoolleetti san achi fiddanii tiniin tabsisuu dandeessanii eessa bakki yoonaan jettan gara wanjii maazoraa irra jira gara wanjii maazoraa ittanii yoo baay'aajiin kontiraata deemtan bakka kana ijoollee hojjettanii namni isin geessanatti fakkaata namni hundi beekuu baatullee jechuudha garuu anan jaaladheen yeroo sadaffamu akkas achi fiduu fi bakka agartanii namni baay'ee hin baa'atu ijoollee caacataan sun itti toluu danda'a garuu akka isaan akka barbaadanitti bashannanuuf taphatuu fi ani firii kanatti filadha maashaallah kun agartanii ijoolleen baay'ee hin jirtu sa'aatiin deemnellee sa'aatiin kun sa'aatii boodallee hin geenne ganamarrallee as dabareera saniif ta'uu danda'a garuu bareedan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa woroonni sagalee isiniin deebisin obsaan sagalee gizema takka yoo isiniin bana ergitan kanam hedduuti waan ta'eef takka man deebisee isinii wanni jedhu dhabuu danda'a fakkeenyaaf amma sa'aatii kanan deebisne hojii erga qabaadhe yoo karaa deemaa jiraadhe karaa sanirraa wanni ta'utti deebisuu dhabuu danda'a warri na komattan karaa wasaappitiin warri immoo tanaan dura walirraa hasawa qabnu wasaappiin kiyya kun akkuma isiniin jedhe san sibilbilina jalaa wanni taatee turte taballashaatee turte bishaan keessa seente akka harawaatti naaba waan ta'eef akka harawaatti na dubbisaan isiniin jedha akkasii hordoftoota kiyyaa haala kanaan kun akkuma argartan kanatti shaashambaa jedhaa jiran amma immoo mufataniyyuu sirima guddaa kana barbaadna jedhanii gara guddaa gaddeemaa jiran akkuma argartan kanatti ka olaanuu ifatanii isaallee akkasii gadaa kan ani hifadhe malee isaan ka inni tuffatan ka olaanuu kan ani immoo bakka kudhan hin geenne aara hin geenne naan jedhan isa inna sa'aatii meeqatti viidiyoo kan amma poosti gochuuf sagalee irratti jira akkuma galeen booda dagadha waan ta'eef jechuudha akkas isin jaa hordoftoota kiyyaa jiddumaan immoo amma kun argaa jirtan jedheeti yaada meeshaa kanneen bakka tokko gara tokko deebisuuf asittuma keessaa gadi naqanii taranii asitti mootu amma gara diqqoo walakkaa waan deemaniif biskuutii minamina manaa fideen ture chiipsii kan ajajamee jira garuu haga san dhufu bishaanii fi biskuutii baaseen ture ani ittiin bohaaruu fi bishaanii biskuutii takka baafadhee jira ifadhee waan ta'eef kun as keessa feestaaliin orgaadha biskuutii firee meeqa akka biteen beeku waree walitti qabee ijoollee muraasa garuu biskuutii baay'ee bitee bishaanillee bitee jira asitti immoo kun qibaatii rifeensa isaanii yoo bishaan keessaa baan akka xaatanii fi shaampoo akkasumallee immoo looshinillee ture akkanatti qopheessaa jira qopheessuu qofaa miti ofii kiyyaallee na dabbaree jennaan umaani ani ofii kiyya dagaa waan hin jirreefi mee obsa akkasii bismillah sa'aatii dheeraa kana yoo dhistanii teettan agarsanii namni achitti minxaafii fa'aa fidatanii ciistanii raha godhuu dandeettan namoonni bakka keessan yoo teettanii loomaa isin hin jenqine gibbiin firii waan ta'eef jechuudha ina garachaanu san amma nama lama meeqatu afatee shamarran ijoolleen hindaatti isaan laatti jedhanii rafaniyyuu as biratti biskuutii hiikkataa jira meeqoo biskuutii kan wajjin xaxxabadha agasii anillee jedheetiniin biskuutii hiikuutti jira akkuma argartan kana hordoftoota kiyya kanaaf yeroo takka ijoolleedha nama isaanuma gammachuu isaaniitti dhufi malee abbaa hojiillee hin deemanii yeroo baay'ee abbaa hojii deemaniyyuu ani biiziidha akkasumas na yaaddeessa deemuu sun ganama haga sa'aatii galgalaa bakka takka taa'ee dabarsuun anaaf wanni guddaadha bashannan osoo hin taa'in cinqii guddaadha haa ta'u injiilu amma leela silkii takka lafa kaa'ee bishaan haayilaandiin banee bira kaa'ee jira akka dhiyoo akka ta'an taane jechuudha asitti kunoo fiiddee dhufte akkasumatti bishaanuma wajjin irratti gadi kuuf deemti jidduudhaan kunoo boqonnaa fudhatanii
buskuutii xiqqoo nyaatanii deebi'anii kun wanillee akkana ta'uu danda'e naan jedhaa turte viidiyoo na waraabi jechaa turte. Jijjiirama guddaa qabdi jechuudha. Amma duraan sodaatti amma sirimaa itti gadi kufaa eegaltee jirti. Bakka wanni guddaadhaan konfiidensii guddaadhaan wanni kana godhannaan taphatti jechuudha. Maashaallah akkasii takka itti tolee jira. Akkuma isaan gammadanii finillee hojii deeme tun immoo akkanumatti barteerti sirritti yeroo takka ijoollee teessan yeroo namaa wanni ta'uu baattus ol namaa gahuu baattus ijoolleefillee yeroo kennuun barbaachisaadha jedheeti yaada. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana hundi keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Chaanaala keenya jalaa gadi qabbanaa'utti jira. Mee hundi keessanuu akkuma isin bira ga'een laayikii tuquu hin dagatinaa. Isin laayikii gootan yuutuubii naaf sheer godha waan ta'eef jechuudha. Akkana asitti wanni isaan fidan laalamee daabboo keessa jechuun daabboo maa noormaalii suuqirraa binnu xiqil goommanii fi goomman walitti godhanii timaatima itti godhanii akkanatti fidanii jiru. Ifaan biyya keenyaa ni beektanii dhaamee kaawwanii eeggadhaa jedhanii. Onnaan aare keessa xule jechuun onni nama figgista akka namatti hin fidan waan isin ajajjan amma jalqaba isin fidan deebi'anii chiipsii kana lama ajajne tokko fidanii eega ijoolleen tokko nyaattee geessiti ammallee ka biraa duubarraa silaa bakka takka waan hundaa bakka takka fidanii akkasii fayyadamuu barbaadu bareedaadha. Kun immoo marsaa lammaffaati. Chiipsii marsaa lammaffaa akkasumallee ka durallee marsaa lammaffaa akkas ajajne. Akkasii kun amma akka kiyyatti kana nyaatanii geessanii hin bahan jedhee yaada. Isaan kanallee nyaatanii geessanii dhuganii ammallee gara bishaan deebi'an jechuudha. Bakka eega takka deemee isa hima danda'a jedheetumaan jedhise haala kanaan kunoo nyaatanii bishaan gizee baanii hedduu beelessa waan ta'eef ijoollee osoo laaqana kun gara chaanota agartanii namni jira laaqana osoo deemanii bareedaadha. Eegas isaan gara bishaanii deebinaan anasitti immoo adduma kiyya deebi'ee taa'uu kiyyatti. Akkana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa iddoon akkasuma nama wajjin qo'an yaaduma taa'uu waan hin baranneef jinqami malee wallahi maashaallah iddoon jechuun cacataan akkasumaraa hin jiru. Isinitti agarsiisa view isaa achi garagalchee barbaadan kun asirratti uffatan nama boorsaa agartanii cadhisaa wayiiti bakki qilleensi illee bareeda wayiiti kun guutuu isaa isinitti agarsiisa namni baay'ee hin jiru. Anufumaa taa'uu waan hin baranneef jinqami malee jechuudha. Kanaaf ijoollee keessan achi geessattanii sanbataa fi qidaamee bashannansiisuu dandeettanii viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateetti jira. Hordoftoota kiyyaa haga viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Irribnu naqabe jechuu hin dandeettanii agartanii irribna qabullee bakka natti rafuu waan hin danda'amneef jechuudha. Akkasuma ijijjiirrigataa geesse yoo gara dhumaatirra viidiyoo waraabuudhaa deemu chaarjiin dhumatte toora sa'aatii meeqaati amma sa'aatii nu sa'aatii 10 fi daqiiqa 12 akkana dursee isinitti agarsiisa qo'ee gadi garagale kunoo ka sa'aatii 5 fooyitti seenne haga sa'aatii 10tti ijoolleen keessuma jirti jechuudha bishaan keessa.